osoo Abiyyi Ahmad aangurraa ka'ee isaa wajjin dhabamee biyyee ta'a malee Abiyyi Ahmad jala garangaru. Amma bineensa kana ama torbatti qiyaamaan nu qabachuu jirti. Abiyyi Ahmad wajjiin dhabameen irra ifi gammada malee waan akkanaa tan deeggaree ifittiin qaanfadhaawu talkaashaa. Yoonin Abiyyi wajji daaraa ta'ee Abiyyi hanga umatti isaa wajjiin dhukkee taa'ee facaafama malee wallahi billahi tanneen hin deeggaru. Osoo aangoo qabatanii yoo Abiyyichi kaasanii biyya Abiyyi galuttiin yoo Abiyyichi keessa jiraate isaa wajjiin jiraadha. Yoo inni biyya sanirraa deeme isaa wajjiin deema malee wallahi talkaashaa tana gaddeebi'ee sadarkaa poolitikaan sadarkaa tanarra dhufne horofa keessa gaddeebinee horofaa wajji horofa laaqan. Wallahi Abiyyi Ahmad hanga umatti hanga lubbuun tiyyatuun nabaatutti isaa wajjin loleetiin jiraadha malee abad girrisaa wajjin numan jiraatu. Qaanii dhaamii boonarraa rabbi sodaadhu. Qaanii minarraa salphinaa bara. Siyaasni biyya kana shiraa fi daba cimaadhaan masakamee gaggeeffamaa dhufee fi gaggeeffamaa jiru kana keessatti akkasumatti lufee lafa bu'uu danda'a jennee yaadna taanaan ulfaataadha. Rakkinni biyya kanaa rakkoo nama dhuunfaa miti. Tokko barcumarraa kaasanii tokko lafa kaa'utu hin ta'in sistemik. Rakkoon rakkoo sirnaati. Rakkoo sirnaati. Rakkoon sirnaa kun abbaan barbaade abbaa ebaluu kan jedhamu akka PLC'saatti akka isaa mijaa'uu danda'utti ijaarrate. Ijaarrateetu isa tajaajilaa ture. Sana diiguu gaafata. Akka ummata biyya kanaa sabaaf saboota biyya kanaa itti tajaajiluu danda'utti akka haaraatti diiganii ijaaruu barbaade. Ilaala raayyaa ittisa biyyaa keessatti waggaa lamaan irraa isiniin hin jedhu waggaa har'aa mootummaan naannoo Oromiyaa fi raayyaan ittisa biyyaa wal kasasaabani miti. Anis pirezidaantiin ture waltajjiitti ba'ee etuun sodaatiin namumti dheeraan kun warra kanatu ummata keenya fixaa jira. Ummata keenya kan dararaa jiru, ummata keenya kan nu harkatti fixaa jiru. Diina fagoo miti raayyuma kanaa jenneetu miti kan kasasaa baane, himataa baane. Eenyuun nu himanne nuti. Yeroo sanatti akkamitti wal barbaanna turre? Walitti nyaachifannee wal barbaanna turre. Nu hin qabnu warri qabu nyaachifatee nu barbaadaa ture. Har'oo humni keenya guddaan eenyu? Humna kanadha. Waggaa har'aa fi har'a wal bira fidaa laala. Amma waan gamaaf gamana ture kana abiddaaf cidii waliin turre kana fidanii immoo dafanii walitti simanii walitti dhuganii akka namaa ta'uu danda'u talkanii guyyaa hojjetanii karaa qabsiifatanii kana godhaa akkas ta'a yoo xinnaate hamma akka nama dhagahuu danda'utti. Godhuun hojii guddaa barbaada. Halkan tokko waan lafa kaa'atanii bulchan miti kun. Kanarratti wanti hojjetamaa jiru salphaa isinitti hin fakkaatin. Waan Oromoon baruu qabu. Masaraa kana isiniinis dabalatee walumaan galle har'a. Masaraa Oromoo gochuudhaaf miti. Masaraa haqaa, masaraa dhugaa godhuudhaaf gale Oromoon malee masaraa Oromoon qofti keessatti sirbu. Yoo goona taane nus warra kaleessaatti taana hin barbaannu isa nuti. Isa miti. Yoo seeraan ta'e filannoon yoo ta'e sirnaan seeraan Dr. Abiy mana kana keessaa gaafa ba'uun isa barbaachisu bahuu qaba. Humnaan taa'uu qaba jenneen amanna. Abbaan barbaade garuu har'a Oromoo waan ta'eef dhufee waan as galeef humnaan abiddatti qabsiiseen baasa yoo jedhe hinduuna malee hin gadhiifnu. Hinduuna malee.